نخوفي ناسه كل مرة ايه زين لا لا هذه مشكلة نقولوا على أيام بيناتنا مشكلة انا قرر أما أنت لا الأدودي زيت مثلا ركوبايز وانا قلتوا لا قلوا زين سخي قولي ست كذا سنجمي ست لا المفروض بس أكيد أنا راتو لتين هكذا لونجتشا ميلا سنا لونجتشا بس قبل لا يصير تقول هذا أنا قبل تصير ما كم سنجيسة يعني سنجيسة أنا جيسة أي ستنا ندي بس أدري متي أي ستنا ندي بس أدري أنا بودي ما أدري ما أدري هاي مكي يا ميت أنا كم يجينا هو ده كم أنا مش كده ولا كم كم يومي أنا جالس كده تعجل ما أتجنن أنا ما أفكر كده ولا سنجيسة سنجيسة أنا تدري لك أنا جالس ما كم مش أيوه يا أي سنجي إن أي ما كم مش أيوه يا لو تعلم إيه لو تعلم إيه لو كلامك كذا كذا أي مدرار السبب البدر ما تسوي كلامك كذا كذا إيه ده ما كذا شيء كذا خلنا كلامي كذا ما عندي مش عارف سببك كذا خلنا كذا دائما كذا كذا أنا ما أدري كم كله كده أنا شتي ما كان سريع ما سريع أنا ما أدري أنا نجح أنا نجح سي كذا كذا ما كم جاكو تيجي أوصل إنه أوصل إنه أوصل سنجي إنه أوصل ها عشان ما الموتات أوتامي وأنا سيونا جسنا قلت تمام يجي لا جسنا سيونا جسنا أجي يوم تمرنا نديم ها ونحن أنا قاعد نبات من بعض أتلا هجي سيقول ستوانو أكاس سيرة جتوا ولا يمسك سيرة التيمي ها أكلم قلت تريجي الموت شهري أنا أجي أنا ما تاني بس كفيت ما تعمل ناخذ بقى لما كنا ويوم ده اللي لا يصير يصير أنا ما كده أنا ما كده يوم كده تقول كده عايزت أما سمعت يا حداس الموت يا تقول تعرفتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا عائشة ماركفون جرتو وردفتون ميتشوتوب ناك أبدو متك أشتي نجني كيسان برا جرت سنة جدا يا سلام. مشكلة كبيرة كالتو في جارتي نجي الرس بوكسي والكباني jaartiin hajii ilmoo teetus akkamitti caaltuun dhageettee ilmoo tiyya qarshii achiif kennitee ilmoo tiyya eessi jalaa qala jetteetiin gaafatte. Intalli waa wanna jettuu miti. Eetiidha sirraa qala qofa jechuun jirti ammallee rabbi keerii haa godhu wallaahi. Akka hajjii godhaa ture numa beektaa soomanaaf si dhiise soomanni kun baay'oo akkasiin si godhaa akka miila kiyya kana arraabdu osoo ati jirtuun si awwaalaa jetti. Rabbi keerii haa godhu kaa rabbi keerii haa godhu wallaahi. ربي كيري أقول والله مشكلة أنا ركو والله ركو غانا لا جتني كا غانا لا فنشيف أنقول أوتاو غانا لا جتجرتي ربي كيري أقول hajjiin isarratti tumuu ture jechuudha. Kaleessas jaartiin hajjiidhaa uffata hajjiidhaa bittee garaa laaffisee waan hundaan isa sossobeetiin ilmoo ishii tana ishii harkaa akka baasutti jettee dubbatu jirti. Wallaahi rabbi keerii haa godhu kaa. Rabbi keerii haa godhu rabbiin ilmoo ishiitis isiif haa deebisuu. لا يسين مسكينة الجينس واني وانا جرونة تفكاني وانا نمو قلشونة تفكاني أكس إن شاء الله والله ربي خير يا غدو. أي مسكينة أنا جاتم تنقرانا نياتي نما صوبي ملاني سوانا مرة فلتي بيكومتي يعني بس ما أدري والله خيالتي متك
fayyaalitti takka namaa wanna sin beekne namaa yaanii akka gaariitti waa ibsatee wanna jechuu hin beekne jechuudha. Nama garii beektaa osoma wanna jedhanii haxxi namaatis ukkaamamti. Caaltuun tuni wallahi gowwaadha. Ani doosii ta'ee har'a immoo hajjiinni lolti hajjiidhaani maaloodhaayi giddi kennitaa akkasiidha fidi ilmoo akkasii miti osoo hin taate sossobdeetu mala kennitee fi habiibii mandirii waa atetti hundaan godha jettee akkuma taanii sanii maallaqatti kenninaan irra waa jabdu namichi fiigeetuma fida ilmoo inni mallaqa tanaan fida mallaqa kenninaan haadha isaallee gurgurata inni kanaafu ija amma deemaartu kanatti ilmoo sii dhabuuf teessi. Ija amma deemtu kanatti intalooni ilmoo miti si'uun ajjeesaa jette ilmoo miti. Ati yoo dhaluu jirtaa atis dhala eeggattaa akkamitti akkana jetta ilmoo tiyyaa akkana jennaan aan haadha jabduudha haadha jabduu ilmoonis jabduu ati dayiifaa ilmoon teetis dayiifuma akka keetiitii jetteeni. Wamin ajaa'ib akkasii caaltuunis egaa ilmoo tiyya ajjeesuu kaate garaa si baasaa waan jettu qabdi na fakkaata. Wallahi rabbi keerii haa godhu garaa si baasaa jetti. Anis lubbuu teetii mushi lubbuu ilmoo teetii miti lubbuun tee ganaa baatii akka hajjii godhe san si godha karaa irra maraattee deemuuf teessaa jechuu jirti. Wallahi gaa rabbi keerii haa godhu. Rabbiin keerii haa godhu rabbiin nutti haa araaramu. Caaltuun osoo of eeggannoo goote irra bareedduudha. Of eeggannoo osoo goote irra bareeda maali jennaani intalti tuni mujuriima waan jetteen goote akkuma ishiin jette waan hajjii goote hunda keenya beeka jechuudha. Hajjii qofaa miti sababa ishiitiif kun abdiinuu mana galuu dadhabee tana nama hunda beeka jechuudha. Namni hundi washii wannaadhaa miti jecha isii qofaa osoo hin ta'in namni hundi ni beeka. Kanaaf rabbi keerii haa godhu. Caaltuu rabbi ishee haa gargaaru ilmoo illee rabbi nagaa maatii manatti siif haa fichisiisu ajjeesanis garaa ishee laaffiseeti. Irraa har'a ishiin gaafattee ilmoo tiyya naa fiddaa jetteennan as fuudheetiin tume inni naa mallatteessi. Waraqaas naa mallatteessi kajaartummaa na fakkaate kana dura addaan hiikkatanii paaspoortii keetis natti fidii maali wanni takka paaspoortii keetis natti kenni jedhe kuni inshaallah rabbi keerii haa godhu. Wallahi hedduu cima wallahi rabbi hiree tana namatti hin jallisin wallahi hiree tana rabbiin namatti hin jallisinii qabeenyas ni argatta. Akkas inshaallah rabbi keerii haa godhu. Maal jennare inshaallah rabbiin keer haa godhu. Rabbi hiree namatti hin jallisinii jaarsa hamas rabbiin namatti hin qabinii. Yoo wallaalee jaarsa ilmoo ofii wallaalu rabbiin namatti hin qabin wallahi. Ilmoo tana miyaa ilmoodhaa niimaa ilmoodhaa jaarsa hin beekne rabbi namatti hin qabin.
isii saniinuu wal dhabe ilma ofiisa odoo ka jabeeffatuuti jechuudha. Fakkeenyaaf osoo maatii ofiitti galchee osoo maatii isiitti galchee wannaadha. Ilmoo tana gurguratee ani mallaquma faana amma tunis mallaqa fidii si'a hin ajjeesa ni fida. Osoo abbaan biraallee jedhee ni fida. Kalaas yaa'anii inni naa'imaa ilmoodhaan beeku. Rabbummaan keeraa godhu wallaahi rabbiin caaltuu miskiina tana rabbi si haa waffaqu. Rabbiin inshaallah akka garaa isiidha rabbi si haa taasisu jedhaaf wallaahi akka miskiinummaa ishee sana akka fayyaalemummaa ishee sanii isiin nama dubbatee baafatu millee namitti tumtee homaa irraa sisitu wallaahi. Wallaahi namitti hammati fiidde tumtee akkas namitti ofii jabeessiti jechuudha. Gurbaalee giddi fiddaa akkas goota inshaalla viidiyoo sanii boruu isinii fida jechuudha. Giddi fiddaa akkas goota jechuudha. Giddi fidduu hin jirtu irraa fuudhuu hin dandeessu gidditti. Hanga yoo tanaatu callisuu isii wannaadha. Yookaan viidiyoo kana qabattee mana seeraa deemtee mallaqa inni fudhate waan isiin irraa fuusisiisee ajjeesa jette kana qabattee mana seeraa deemtee hidha dabarsuu dandeessi jechuudha. Jara lachuu namitti inni ajjeesa jettee afaan ofiitiin dubbatti. Viidiyoo jira jechuudha. Viidiyoo san ragaa itti baya. Kanaaf dirqisiisanii irraa fuudhuu ni danda'anii mootummaa namatu hin jirre malee.